Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Nagaa faraara jaalalli Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo akkam jirtu? Nagaa keessanii kan nagaa kootii galata Waaqayyo. Baga nagaadhaan sooma tsigee nagaan geessanii kadhannaan araarsummaan haadha ifaadha Waaqayyoo dubaroo Maariyaam nurra hooliyaa buluu eebbishee nurraa dambayanii. Ameen. Har'a immoo akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti waa'ee sooma tsigee kutaa lammaffaa maaliif akka soomamu wajjiniin ilaalla jechuudha. Isiniif haa dubbisa. Waaqayyo hunduma keenya waliin ta'uun jaalala isaa nuuf haa ta'u. Ameen. Sooma tsigee kutaa lammaffaa. Soomni tsigee yoom jalqabe? Soomni yooditi yoomii fi maaliif soomama? Fulbaana 26 hanga sadaasa 5tti guyyoonni jiran 40 yookaan jiini tokkoo fi guyyaan 10 baatii tsigee baatii habaaboo yookaan bara tsigee yookaan bara habaaboo jedhamanii waamamu. Guyyoota kanattis manneen kiristaanaatti dubbisoonni dubbifaman, faaroowwan faarfataman, lallabni lallabamu, maayileetiin dhaabbatamu, walumaa galatti galatoon Waaqayyoof jedhamu hundi samiin urjiileedhaan akkasumas lafti habaaboodhaan faayamanii kan mul'atan ta'uu isaanii kan ibsudha. Tajaajila hafuurawaa waqtii tsigee raawwatamuu fi ka'umsi isaa ergamichi daa'imichaa fi haadha isaa gara Gibxiitti qabadhuutii baqadhu daa'imicha ajjeesuuf barbaadu waan ta'eef jedhe. Yoosefittis ergamichi abjuudhaan bu'uura inni itti himeetiin Yoosefii fi daa'imichaa fi haadha isaa dubaroo Maariyaamii qabatee gara Gibxiitti godaanuu isaa fi dubaroo Maariyaamii fi daa'imichi Yesuus Kiristoos waggaa 3 fi walakkaa yookaan waggaa 3 fi ji'a 6 Macaafa Mul'ataa boqonnaa 12 lakkoofsa 6 godaansaan erga jiraatanii booda gara biyya isaanii Naazireetitti deebi'uu isaanii yaadachuu fi Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 13 hanga 23 Isaayyaas boqonnaa 19 lakkoofsa 1 Imbaaqoon boqonnaa 3 lakkoofsa 6 hanga 7 Faaruu Daawitii boqonnaa 83 lakkoofsa 3. Kanas jaarraa 14ffaa keessa kan kahan Abbaa Tsigee Birihaanii habaaboon firii isaa akkasumas firiinis habaaboo isaa akkuma argamu innis haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii fi ilma ishee Yesuus Kiristoos habaaboo fi firiin fakkeessanii kitaaba yookaan barreeffama isaaniitiin hubachiisanii yookaan barsiisanii keessatti akkas jechuudhaan ibsaniiru. Shittoo Roomaanii habaaboo qananoomoo kan taatu yaa Maariyaamii beelaa fi Tsoomiidhaan fuulli kee habaaboo fakkaatu hanga coollagutti godaansaa fi boo'ichaan rakkoo fi dadhabbiin sirra gahee gidiraa sirra gahee hundaa fi akka obboleettii kee Saaloomee osoo narra gahee akka yookaan osoo si waliin godaanee hawwii koo ture kanan gammachuu kee dhumaa hin qabne nan hirmaadhaan ture. Akkasumas Abaaboo yeroo godaansa ishee yookaan godaansa isheetiin gaddaa fi boo'icha ishee irra gaheen wal qabsiisanii kitaaba isaanii barreessanii jechuun irratti akkas jedhanii aduu kan uffattu intala ifaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam Herodoos hamma jalaa mucaa kee qabatee yeroo baqattetti rakkoowwan sirra gahan addeessa kan keewwattu miilli kee baay'ina daandii fi ho'ina cirrachaatiin akka dhidhiita'e yeroo dhaga'u nama mitiiti dhagichiyyuu osoo boohee ture. Akkaataa jalqabbii sooma tsigee fi maa'ileetii tsigee baatii yookaan jiini yaadannoo godaansa haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam akka mana kiristaanaa keenyaatti kan kabajamu maa'ileetiidhaan qiddaasee yookaan galatoo fi yeedaloo zikir hidhaan ji'a yookaan waqtii tsigee keessaa torbanoonni jiranittis sanbata yookaan qidaamee galgalaa kaasee hanga dilbata ganamaatti abbootiin luboonni faaruun isaanii dhiheessanii diigawwaa qulqulluu Yaareedii irraa maa'ileetiidhaan tsigee irraa fi Siqiqoowwaa dingil irraa kan walitti bahee fi karaa 3 qabudha. Yaadannoo yookaan zikir isas yeroo hammaa naannoo
naannoo magaalotaatti hirraanfatamaa dhufuyyuu yeroo hunda dilbata namoonni naannoo tokko iddoo giddu galeessa tahe tokkotti walitti qabamuun maqaa haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamiitiin kan yaadatanidha. Hunda dhabeeyyiin, hiyyeessonnii fi karaa deemtonni waamamanii maqaa haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamiitiin akka nyaatanii fi dhugan taasifama. Deewwisiin kunis haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam gara Itoophiyaatti yeroo dhufte turteetti. Abboonnii fi hawwoonni keenya Itoophiyoonni affeerraa fi keessummaasaa isheef taasisan yaadachuunidha. Qabsurri Abuuna Zeenaa Maarqos Tsoomii Tsigee ilaalchisee barreeffama kanatti aanee jiru seensa Abuuna Zeenaa Maarqos uummata Miroor barsiisanii fi amansiisanii erga cuuphanii booda hammasii barsiisuu fi gara Yifeetti deemanii. Achittis Kiristoos foon uffatee yeroo dubroo Maariyaam irraa dhalate waa'ee cubbuu keenyaatiif fannifamee ni du'e, guyyaa sadaffaattis du'anii ka'e jedhanii yeroo barsiisanii namni Yihudaa yookaan Hayuudonni tokko isaan dhagahee, hayyuunni kunis akkamitti akkas jedhee barsiisa jedhee mormii irratti dhiyeesse. Innis gamnaa fi beekaa kakuu moofaa fi kakuu haaraa waan ta'aniif yookaan waan turaniif caqasa isaa barsiisuu yookaan hubachiisuu jalqabanii. Hundee isee jalaa uleen ni baati, jirma sanarras abaaboon ni baha ni lallisa. Isaayyaas 11:1. Uleen haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam yeroo taatu, abaaboon ammoo ishee irraa kan dhalate gooftaa keenya qoricha keenya Iyesuus Kiristoosidha jechuudha. Abuuna Zeenaa Maarqos kitaaba raajicha Isaayyaas 11:1 irra kan jiru hiikoo isaa fi iccitii isaa bittimsanii yeroo isa hubachiisanitti namni hayyuunni sun amanee barnoota isaas ni fudhate. Abuuna Zeenaa Maarqosis kakuu haaraa isa barsiisanii isa amansiisanii erga cuuphaniin booda minkusinnaa kennanii fi maqaa isaas Tsigee Birhaan jedhaniini. Tsigee Birhaan beekaa horiitii waan tureef kitaabolee kakuu haaraa qo'achuu fi isaaf mijataa ta'e. Itti aansees isaan waliin naanna'ee wangeela barsiisuu jalqabe. Kanas erga raawwatee booda akka faaruu Daawitii 150 taasisee maahileta Tsigee barreesse. Abbaa Tsigee Birhaan yeroo kana barreessetti dhalataa warra Iluu kan ta'ee fi abbaan Dabree Antaawos Gabra Maariyaam gorsa isaa ture. Barreeffama yookaan kitaaba isaas yeroo barreessu mana rukutuudhaa fi sarara shanan qoqqoodaa ture. Abbaa Tsigee Birhaanii fi abbaa Gabra Maariyaam fulbaana 26 hanga 3 maahileta Tsigee dhaabbachuu fi Tsoomii Tsigee tsoomuu fi waggaa waggaadhaan dabara Bisaaraatitti dhufuun achi turanii. Qursaawwanii fi hoolanii gara iddoo yookaan bahaatti isaanitti deebi'uu turanii. Barreeffamni maahileta Tsigee kunis bifa sargoo fi sokkoon kan barreeffame tahee abaaboo sargoodhaan gooftaa fi dubroo Maariyaamiin ammoo warqee taasisuudhaan waan dubbatee fi kan dubbisuu fi kan kadhatuu fi garmalee nama gammachiisa. Egaa armaan olitti kutaa qabsuuraa abbaa keenyaa dhiyeesse irraa hubachuu fi akkuma danda'amu abbaa Tsigee maahiletii dhaabbachuu waqtichis fedha isaaniitiin soomuu jalqabaniiru. Yeroo isaas jalqaba jaarraa 14ffaati. Seenaa asii garuu suutaanii jedhee manneen kiristaanaa waqtii Tsigeetti maahiletii Tsigee dhaabbachuu jalqaban monoksoonni muraasnii fi amantoonni tokkos waqtichaa fi fedhii isaaniitiin soomuu jalqabanii. Bara keenyattis waqtii Tsigeetti maahiletii Tsigee dhaabbachuun waan barreeffame galgala sa'aatii 3 irraa jalqabee ni bilbilama. Dhiirri, shamarri, xiqqaan, guddaan hunduu walitti qabama. Maahiletii Tsigee yeedaloon jedhama. Barsiisicha barbaachisaadha kan ta'e seenaa tsiiliitii fi kabaroodhaan margadamaa wabii ni jedhama.
wabiinii jedhama. Shabamaa hanga ganamaa sa'aatii 12tti dhaabbiidhaan ni bulama. Tsoomii tsigee tsooma fedhii malee sooma dirqamaa miti. Godaansa keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam yaadachuun eebba argachuu fi kan soomamu waan ta'eef amantoonni hundi akka soomanii fi dirqisiifamanii inni soomu isa hin soomin maaliif hin soomtu jedhee itti murteessuu hin qabu. Akkasumas uummanni mataan isaa soomanii jira. Mataa isaanii sooman jiru jedhee dubbachuu hin qabu yookaan dubbachuun irraa hin eegamu. Tsoomiin kun sooma fedhii ta'uu isaa kan ibsuu fi kennamudha. Inni hin soomnes laphee isaatiin ni galateeffata. Godaansa ishee yaadachaa maayiltii ishee faarfachaa dabarsa. Tsoomiin kana kiristaanonni biyya keenyaa tsooma qaammee yookaan tsooma Phaaqumee jechuun ni waamu. Akka tsoomii tsigeetti baay'ee beekamuu baatus ji'a dhumaa waggaatti kan argamu ji'a qaammeeti. Tsoomni soomamu tsoomii yoodiiti kan jedhamee fi isheen yookaan yoodiiti waan soomteefidha. Mootiin Farasii Naabukeedonosor raayyaa isaatiin jajuun diinota balleessii daangaa bal'ifadhu isa amane si fudhatu harka kennaa fudhachaa isa hin amanne yookaan dide ammoo amansiisii kottuu hoogganaa waraanaa isaa kan hordoftaniifis ajaja kenne. Yoodiiti 2:2-7. Innis akkuma ajajametti humna dandeettii isaatiin kan amanan loltoota lafoo 2,000 fi loltoota fardaa yaabbatan 2,000 dursa duulee isa tole jedhee amanee irraa kennaa fudhachaa isa dide ammoo amansiisaa biyyoota hedduu balleessaa osoo deemuu magaalaa Yihuud gahe. Ijoolleen Israa'elis hordoftoonnis biyyoota azaabota akka balleessee fi qabeenya isaaniis akka saame dhaga'anii waa'ee diigamuu mana qulqullummaa fi waa'ee meeshaalee qulqullaa'oo daaraa fi irratti naqanii balbala mana qulqullummaa irratti kufanii ni bu'an. Waaqayyos kadhannaa isaanii dhagahee weeraraa fi badii kana irraa akka isaan fayyisuu fi yookaan oolchuu isaan eeguu iddoo aarsaa itti argamus osoo hin hambisin daaraa uffisan. Yoodiiti 2:2-15. Ololfoonis galuu burqaa fi bishaanii saba Israa'el dursee jalqabuun akka rakkatanii fi fedhii isaaniitiin akka kennatan taasisuu fi boolla bishaanichaa to'atee raayyaa waraanaa ittiin ergisiise. Kana ta'uun isaatis ijoolleen Israa'el dheebuu bishaaniitiin kadhachuu fi du'uu irraa harka isaa diinaaf kennuu fi murteessan. Garuu Oziin waaqni abboota isaanii deebii hanga isaaniif kennutti fi arjummaa isaa hanga isaaniif deebisutti rakkinicha obsaan akka fudhatanii waan isaan gorsee fi ni cimanii dhaabbatanii. Yoodiiti 7:10-32. Yoodiiti abbaan manaa ishee erga du'ee booda dhiira irraa fagaattee qulqullummaa ishee eeggattee tsoomiidhaan qannoodhaan murteeffamtee jiraatti. Yoo dandeenye ni waraanna yoo dadhabne ni gabbarra yoo jedhan Israa'eloota dhageesse. Uummata kanaanis maaliif morktuu nu fayyisaa hin jettanii jettee daaraa uffattee ofii ishee irratti daaraa naqxee gara Waaqayyootti boosse. Baduu uumamtoota isaa kan hin barbaanne Waaqayyos beekumsaa fi ogummaa uummata isaa ittiin fayyisu subaayee seentee guyyaa sadaffaatti ni ibsameef. Yoodiiti 8:2. Yoodiiti garmalee bareedduu waan turteef qaama Waaqayyoo kennee fi diina lamallee ishee tooftaa ittiin isaan balleessitu qopheeffattee jalqaba irrattis gara Waaqayyootti kadhatte. Sana boodas garam deemta naan hin jedhina waaqni Israa'el si faana haa ta'u naan jedha jettee uffata gaddaa ishee gattee uffata yeroo abbaan manaa ishee ture uffataa turte uffatte. Yoodiiti 10:2-3. Yeroo xumuramus Waaqayyos bareedina irratti bareedina dabalee fi isheenis daandii irratti gara wanta ta'uu fi wayinii fi bixxillee qamadii daa'imaa ishee baaftee dallaa Yerusaalemii baatee gara raayyaa waraanaa Faras jirutti deemte. Namoonnis ishee arganii har'a Israa'eloonni waraanuu yookaan dadhabanii tokko tokkoon harka kennachuu fi nutti dhufanii jedhanii hanaaf taati jedhanii irratti wal lolanii.
daddarbanii mootiinis kunoo kuni gooftaa kootii fi ni taati jedhee maaliif akka dhuftee fi ishee gaafate. Isheenis waan gaariif akka dhufte erga baranii booda gara mootii yookaan ajaja waraana isaatti ishee geessanii. Yoodit boqonnaa 10 lakkoofsa 12-22. Innis maaliif dhufte jedhee yeroo ishee gaafatu isheenis Israa'eloota seenuu fi xiqqootu isheen isaan hafa. Lafti na jala fudhatame akka naaf deebisuu fi durseen dhufe jetteeni. Dukkana haarri abdiin hojjetame keessa akka ishee kahanii fi nyaataa fi dhugaatii akka kennaniif ajaje. Isheen garuu nyaata azaabotaa akka nyaatte hin rakkannee fi galaa gahaa akka qabatte isa ibsite. Yeroo barbaaddetti haala ittiin baatuu fi galtu mijeeffatte. Azaabonni guyyaa kanatti dhalanne aangoo kanaa fi geenyee dunkaana gara iseetti banee dhiphina irraa gara bal'aatti kan ittiin baane jechuudhaan guyyaa itti dhalatan ni kabaju. Guyyaa tokkos ajajaan waraana warra farasii sun tajaajiltoota isaa fi affeerraa laaqanaa taasisee yeroo nyaachuu fi hobaasuu dubartii Ibraawii sana waama jedhee waamsisee osoo fuuldura ishee teessisee garmalee nyaachaa fi dhugaa ooleera. Yoodit boqonnaa 12 lakkoofsa 1-20. Sana booda tajaajiltoota hunda baasee dunkaanichaa qollofee akkuma rafeen hirribni cimaan isa qabee. Yoodit yeroo kana sayfii dura isa jiru kaastee rifeensa mataa ishee qabdee morma isaa kutuun gara biyya isheetti deebite. Yoodit boqonnaa 13 lakkoofsa 1-10. Uummanni Israa'el gocha ishee kanaan baay'ee dirqamanii Waaqa diina harka isaatii isaaf galchee fi galata galchanii. Boodas mataa Holofernes tulluu irratti fannisanii warra waraanuu jalqaban. Namoonnis har'a Israa'eloonni cimoo tahanii dubartiin Ibraawii kun ishee gahuu didutti guyyaan nutti deebi'uuf deemti. Mootiin keenya kaasii jedhanii daa'ima yeroo erganii mukni jala isa teessoon isaa ammoo gubbaa isaa tahee argan. Sana boodas dursa yookaan ajaja waan hin qabneef Ibraawiin kun akkamitti nuti taphatte jechuun baqataniiru. Isaanis dhumaniiru. Hanga Yordaanositti isaan duuka bu'uun isaan balleessaniiru. Yoodit diina ishee kan balleessuu kan dandeesse tsoomii fi kadhannaan humna Waaqayyoo irraa argatanii. Kanaafuu amantoonni diina keenya seexanaa fi fedhii foonii injifachuu fi tsoomiidhaan Waaqayyoo irraa humna argachuu qabna jechuudhaan ji'a qaammee ni tsoomu. Cubbuun isaanii abbaa gaabbii isaaniitti himatanii qannoona fudhatanii kan soomanis jiru. Kana biraatiinis ji'a qaammeetti waa'ee dhufaatii lammaffaa kan ittiin yaadatamu ta'uu isaatiin sana yaadachaa kan sooman hedduudha. Qaammeen bara tokkoo gara bara biraatti kan ittiin darbinu akkuma ta'e dhufaatiinis addunyaa kana irraa gara addunyaa kan biraatti kan ittiin darbinudha waan ta'eefidha. Kutaa itti aanutti waa'ee godaansa haadha keenya dubaroo Maariyaam ilma ishee waliin bal'inaan ni ilaalla. Barreeffamni isaa as irratti gadhiifamu akkuma gadhiifameen akka isiniif gahuuf yeroo hundumayyuu nu hordofaa. Ameen. Araarsummaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam nu waliin haa ta'u. Galanni Waaqayyoof deessuu haadha isaa ulfaataa fannoo isaa haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen.